وانتي وي وكالي وكيلي سيني قولي أكاسيتي اسم بدا ما تنخر لبت صلوت ما درك አለበት ነው ብላችሁ የሆነ ጸሎት ለምኑ አለ ይሄ ልጅ አንድ ቀን ጸሎት አድርጓል ጥሩ ጸሎት እግዚአብሔር ደግሞ ተንቆለና አናቀው አያገኝም አላቀው ሚዲያ ላይ ነው ያገኘሁት ጽናት አደረኩ ነው እንደዚህ ተደርገናል ይሄ ነው ሌላ ነገር የለ ሰርፕራይዙ ይሄ ነው እሱ አያውቅም ነበር አሁን ገና ነው ያሳወቅነው አስኑባሲ ጉርባ ካላስ ቪዲዮን አዝበይቲ ዋን ኢትደጋም ያዱበቱ ኦቦሌውን ከኝ ተገንታኑ ይቆፈሲኔ ካና والقطنية هذا كنا نشون ملك كيسم أنقرأ كيان تمري دكتور إكو في دبچولة إندن دنيا بيته تكو إمبو بيته no بربانا ريس ميرو ما كيسة إيسا بربانا خالي لالو بربانا ماذا ميرا كيسة كالجمالي وانتو ناس ناغم چیسو یادنو اکاؤنٹ ani yadanno hali sarana ngalle obole woke bilbila ma wal berero ta wal tibuha isa kaketi miuti kabaddu tai me kan sati ni was of the siwaya doctor atimo doctor professor injeli doctor professional jadi mubarak galato ma bole sakonu gamachifte gamadi obbolessa ke gammachifte gammadi warras jala jirtan hundi keessan hojiin eenyuun jijjiira ani mala jalqabuudhaaf waan ta'eef isin dursee in dhageessu warri eebbisuu dandeessa mubaarakiin illee eebbisa isallee birrittiin jijjiiramu maallaqattiin jijjiiramu maallaqattiin badoo son taane maallaqattiin jijjiiramu rabbi isaa haa taasisu isaaf illee du'aa godhaaf hundi keessanii galatooma keessuma taa'anii isin dhaggeeffadha. الفادو سلمة لبنان تجيك إنه من واتكدو بدولاتا مبارك أيين دبتو بونا نما إسم درجة أجرو كيف فاي أجرا قويا مجامبة إنه وانت إتنا سمنة ميرا كيسجلا يادنو فيديو بندو ميوتي راكاسي أمتك تنقلتو ما جدي أسبي سلالو فينا جدي فتمو كان جيران بوريلي رونان نو كانوا أكاونتي سارتي مالك سانا كتير أكان تقالو كابو itti dubbanna akauntii isaa ragal cheekee ganama waliin dhattanii akauntii ragal chekanii sana booda gara naannoo akauntii qabaanne illee banatee cheekii fudhatee deemuu qaba malee birrii baatee deemuu qabu uffatee zannatee dhaqee dargaggeessa biyya keessaallee kakaasuu hojiitti nu dammaqsuu qaba fakkeenya ta'uu qaba kana caala guddate Girma isa xiqqeessiti yaada mube nanibsa tole girma ra dikosa sa agenya kanaka girma deika to ko fedu badu girma asbaiti video asbaiti madaje singala to maji nothing tolle dubbachuu hin dandeenye dhuga hundi keessan galatooma mube adile yaada kana yaadde kana gochuu keebani jechan hin qabu amma homaa ibsachuu hin danda'u dhuga galatooma hundi keessan gammadetta mo erefatti akkamitti akka gammachiisaa ta'u dhuga nothing tolle bamma Rifa guddaa sirrifachiisee miti miskiina koo beekaatanii akkati rifattee gammaddee guyyaa kana yaadattee jettu kan akkasitti godhee dhugaa wallaahi hin beekunni ijoollee barsiisuu dhufenni leestiroo akka todhan ijoollee magaalaa Finfinnee keessa maatii hin qabne akkasiin ciisanii bakkee irra bulanu 30 walitti qabamanii jiru waan guyyaatti argatu anatu kafalaa fi inni dhaqee barsiisee galuudhaaf dhufe malee kana neessuufi sineegne maali sineegne maallaqa kana sunda sineegne dhugaa nama rifachiisa soorii obboleessa koo yoo carraatti rifattee raatte nusi gammachiisuudhumaaf sarpiraayizii si goone dhiifama siin jenna mata keenya waan dubbattan dubbadha yaadannaatis dubbadhu
galatooma sagantaa keenya akkasitti xumurameera yaada keessa walgaltanii kennachuu dandeessu isinin jennaa zakaaf kan su'aameera silaa ulfaadhaa hundi keessaniyyuu ijoollee Oromoo guddaa ulfaadhaa kabaja guddaan isiniif qabaa anis akka yaadannootti waan hedduudha dhugaa rabbiitiif kana waan isinin jechuun dandeenye guyyaa dheengaddaa irraa kaasee hanga yoonaa gammachuu guddaa dhugaadha yoo ta'e jechuudha. Gammachuu guddaatu keessoo keenya jira. Innis maanni ijoolleen Oromoo amma kana tumsa walii gochuun wal jaalachuun wal kabajuun nuuf waan addaa dhugaadha yoo ta'e keessa kootti gammachuu guddaan of keessaa qaba. Har'a mucaa kana bakkeen deemee gara Burraayyuu irraa inni gara Finfinnee dhufee wal fudhannee sirraa maallaqa isaa baasnee mucaan kun yoo xiqqaate dhaloota irraa barata. Kana darbee amleensaa akka ol ka'ee boru namni akka hojiin tuffanne namni kamiyyuu iddoo gadeetti akka of hin arginee fi ilaalcha badaa qabaatee hojii akka hin tuffanne gadaantummaan akka hin dhaga'amneef nutis guyyaa irraa kan ammoo ulfaadhaa warri biyya keessa teessanis biyya alaa teessanii maallaqa keessan qarshii garaagaraa baasuudhaan nu faana taatan qarshii 1,150 ol baastanii har'a huccuu bareedaa kana maallaqa bareedaa kana itti kennitanii yaada keessan biyya keessa jireenya qaala'insa akkas fakkaatuun warri maallaqa keessan osoo hin tuffatiin yaada keessan osoo hin tuffatiin nu faana taatan hundi keessan iyyuu ulfaadhaa anillee jecha isiniif hin qabu obbolaa keenya kana mucaan amma isin argitan kun dhugaadhaaf yoo gale mucaa yeroo baay'ee yaada ibsatu yeroo baay'ee gadi taa'ee naamusaan hojii isaa hordofatu keessaa nama tokko waan ta'eef warri iddoo kanatti argamtanii mucaa kana jabeessuudhaan maallaqaan yaadaan faana taatan hunda keessaniyyuu bakka kana fuutan rabbitti isiniif haa guutu wanta si yaaddan rabbi isiniif haa milkeessu keessumaa dhugaadha rakkoo gargaarsaa irratti osoo hin jedhin rakkoo garaagaraatti nu faana taatanii akkasumallee beera gammachuu osoo hin jedhin warri nu faana hirmaattanii mucaa kanas akkasuma warra dhukkubsate warra beela'e warra gaddaa baasuu keessatti qooda fudhachaa turtan ulfaadhaa galatoomaa anis gama kootiin bakka barbaadan kamittiyyuu iddoo barbaadan kamittiyyuu nama na argattan naman deemee tajaajila hawaasa kootii karaa bilisaa tajaajila hawaasa kanaa kennu waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa baay'een sin kabajaa baay'een sin jaaladhaa irra deebinee maallaqni ulfaadhu galatoomi atillee hundi keessaniyyuu yaadannoo kana fooloo godhadhaa. Maallaqni kun maallaqa hamma laatameedha maallaqa hedduudha amma qarshii 1,160 oli maallaqa kana lakkoofna namaa fi maallaqan baase malee kanaaf ulfaadhaa galatoomaa bakka jirru kamittiyyuu immoo iddoo beelattis iddoo dheebuttis sinfaanaan jira jabaadhaa galatoomaa ulfaadhaa sinan jaaladhaa sinan kabajaa halkan gaarii naaf qabaadhaa gammachuun koo daangaan qabu dhugaadhaaf yoo ta'e jechuudha naaf ulfaadhaa naaf jiraadhaa ifaajeen keenya kana waan ta'eef baay'ee gammadeeranis galatoomaa. Ulfaadhu galatoomi uummata keenyatu isin hin dubbanne maallaqaa kana obboleewwan keenya nu gargaaran hunda jara beekaarraa kaasee naafi hundi jara maqaa keessa waameen amma viidiyoo dalagee suuraa isaatii waliin isinii gadhiisa maallaqni waadaa galame kana qofaa miti hedduudha yeroo qaqqabetti egaa waraqata nuun ergine waan ta'eef yeroo qaqqabetti isaaba isinii goonee gara obboleessa keenya akkaawuntii obboleessa keenyaatti akka isinii dabarsinu gamanumaan isinii himna. Obboleewwan keenya immoo obboleessa keenya sappoort gochuu barbaadan gara giiftiitiin qurxummii haa ta'u maal haa ta'u sappoort gochuun dandeessu warra jirtanu sappoort gochuun dandeessu baafachuu danda'a waan ta'eef akkasumas eeke dubbadhaa gaame deeqaa tokko isinii kenneerra waan siitti dhagaame dubbadhaa galatooma isin galchina hayyee duraan dursa hundi keessanuu baga jiraattanii hullachuun salaam biyya wallo ajaa'iba mubaarak waan ajaa'iba dalagde egaa waaqni ati amantuu sinillee kan yaanne waan gaarii siif buusu jireenya kee keessatti ni eebba kooti. Kabraa girmaatti yeroon deebi'u egaa kan waaqni arge namni arga waaqatu si gargaare nama ati yaanneen bifa ati yaanneen immoo namni akkasi gargaaru haala akka kanaan ajaa'ibaa ta'een nu agarsiisee jechuudha. Waaqa keetti amani sirriitti akkuma kanaan dura caalaa nama waaqaa ta'i isarra darbee immoo nama namaaf oolu ta'uuf atillee barumsa gaarii argatte waamicha gaarii argatte jedhee naman. Kuni kana ta'eetu maallaqa caalaa gocha caalaa wanni kuni